waa'ee qubee Saharaa kana ani dhiyoo dhufe egaa kaleessaa kaasee garuu Facebook irratti girigiri maa jaalattu girreetu gimmaashni keessan wanta kana waa'ee isaa otoo maan beekin wanti kun baay'ee Oromoo fayyada baay'ee Oromoo asfanaxxareetu warri kaan immoo otoo maan beekin wanti kun Oromoo galabbata wanti kun Oromoo miidheetu otoo maan beekin bar come on bro let's just wait haye gnu jechuudha ingilifi dhiifama ingilifi koosii rakkisa maalumaaf haye gnume qeequufis adannaquufis haye gnume jara namoota beekan xinno haye gnume faayidaan isaa maali midhaan isaa maali hanqinni isaa jedhani nutti himan warri waan kana qeeqaa jirtan waan haaraan sodaatinaan jibbiinaa waan haaraa yaalu gaarii yoo ta'een fudhanna yoo hamaa ta'een dirna warri immoo caljetanii girrettanii gaarii dheettanis taragaaggaa wal dhaggeeffadhaa girgirri dhiisaaf onaa dhaqu haye gnume ana kawaan kana tolche wani tolche afaan kun afaan kiyya haa gabbatu jechuudha immoo ijoolleen gartee buxan qabne saayinsiin afaan akkamitti deeman beene burjaajii uummata keessa kaasuun dogoggora ilaalchi jechuun qaba gargaara Profeesara Fadhasaa fi Abdiisaa Beenchaa iddoo walitti bu'iinsaa jira jechuudha. Profeesar Fadhasaan wanni jedhu akadeemiin afaanii ijaaramuu qaba afaan kun abbaa qabaachuu qaba. Abdiisaan immoo akadeemii afaanii yoo bante siri'ee waniin ji'an ijaare kuni si jala dhufaa nuti immoo si jala ta'uun feenu amma afaan qawaan kana finnu googilneenu nu obsii nu dhiisii waan jedhu xiiqiidha jechuudha. Waan akkasii isaan jidduu lamaan ture Profeesara hojii haasoo inni sagaleen isaa na bira ni jirti isiniif maxxansa Facebook irratti ijoollee wal loltii dhiisii walitti araarsinaa naan jedhe si galte. So rakkina isaanii keessoo isaanii fixachuu dhabuudhaan qorannaa isaanii dhiyaate qoratanii itti wal dubbachuu dadhabuudhaan gama sooshaal miidiyaatti fidan jechuudha wal dhabbee isaaniitiif. Malee wanni itti aanaan gargaaraan Profeesara Fadhasaan godhee yuunivarsiitiif dhiyeesse. Yuunivarsiitiif qorannaa yoo dhiyeessu immoo hullee Oromoo qofa irratti miti. Namoota sagal ana malee hawaan kana tolche. Sheekh Bakrii Saphaloo irraa jalqabee hangafni isaa Dr. Shakuriin qabii namoota sagal khabiraa qubee adda addaa boca afaan Oromootiif walitti qoratee namni kun dhiyeesse yuunivarsiitiif. Akadeemiin afaanii yoo jiraate achi dhiyaata. Hanga akadeemiin afaanii jirre immoo yuunivarsiitiif dhiyaateeti hayyoonni Oromoo irra mari'achuu qaba. Waggaa 19 guutuu yeroo waan kana naanneessu appilikeeshinii itti barreeffamu hunda tolchee kitaaba 10 meeqa ittiin barreessee waan kana gaazexaa adda addaa ittiin barreessee oofu jiru takka sooshaal miidiyaa irratti hin baafne. Hayyoonni Oromoo irra guddaan immoo quba qaban keessan. Maaliif waan Oromooti keessaan gabbifamee hayyootaan qeeqamee guddachuu qaba waan jiruun. Arra isaan dhuunfatti waan wallalaniif fuudhanii Facebook irratti hin gaffiiganii hawaasa burjaajessuuf yaadan burjaajessuun immoo hin danda'an. Because afaan kun afaan kiyya gabbifachuun ana qabdi jechuudha. Atis na wajji qabda saayinsii afaaniitiin fiddee waan kana lakkee hanqina qaba kana qaba haa dhaabbatu lakkee cimina kana qaba atti hubuun ati qabdi jechuudha. Kun waan afaan fiitii jechuudha. Ashama akkam jirtu manni keenya hundi keessan egaan guyyaa kaleessaatii fi har'aan tanaa kana oduuleen asirra deddeebi'aa jiranii waa'ee qubee hullee fi afaan Oromootiin wal qabate jara keenya maal taatan qubee afaan Oromoodha qubeen hojii qubeen itti walii gallu itti walii barreessinu akkuma jalqaba jirtu qubuma afaan Oromoo san taatee akkasumatti jechuudha qubeen afaan Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf qubee akkanumatti akka salphatti dhuftee miti Sheekh Marshaad Abdullee Sheekh Bakrii Saphaloo Hayilee Fidaa faatutti dadhabee akkanumatti akka salphatti hin dhufne kuni beekamaadha amma gara qoosaa dhifne gaafa dhugatti deebinu ammoo qubeen afaan Oromoodha akkuma jirtutti ta'ee akka Indiyaa, Chaayinaa, Oromoon afaan iccitiidha kan saboonni bira Oromiyaa keessa jiraatan hin beekne uummattee haaraatti akka dabalataatti akka afaan lammaffaatti yoo kaatte miidhaa maalii jira rakkoo maalii jira namni qorannoodhaan waan akkanaa argachuun qabeenya ofiifuu nama kanaa nama jabeeffatu qaba soo qorannoodhaan argatee yaada akka mariitti dhiyeesse malee namni kun hojiirraa ooltu qubeen ta dura haa baddu namni hin jiru akkasitti akka hubattanis hin barbaannu yaadni dhiyaate tarii namoota argannoo kana argatan maqaa ilaalanii yookaan amantii isaa ilaalanii yookaan kutaa isaa ilaalanii gara dhiibullee waan hin fakkaanne waan akkana kana keessaa bahamee mariidhaan silaa furmaata argate bareeda yaada jiru itti aansee ammoo namoonni ilaalcha akkasii san ilaaltanii akka waan qubeen afaan Oromoo inni jalqaba haa badu jedhametti fudhatanii wanta kanarra duulaa jirtan jalqaba tasgabbaa qubeen haa baddu sin jenne haa hojiirra ooltu sin jenne hojii qubeen afaan Oromoo ta'anaa fi atis innis isii fi isheenis hundi walii itti gallu qubuma jalqaba jirtu garuu qorannoof dhiyaatte waan ta'eef yoo fedhinnaa keenyaan barannee afaan lammaffaadhaa yookaan immoo afaan iccitii Oromoo yeroo rakkoodhaa itti fayyadamtu qofa godhanne maal rakkoo qabaa kajuudha galatooma kutaa lammaffaan itti fufa yaada keessan jala haa
Lammi maal barreessaa jirtu? Qubee afaan Oromoo haaraa dhufeedhanii isaan barreessaa jira. Maal inni qubeen akkana maal jedhamee dubbisee? Haaraadha. Duubeen hin jiru jedha gidduu